Tarkiin biyyoota gurguddoo addunyaa humna qaban gaanfa Afrikaa keessatti hirmaannaa ho'aa taasisaa jiran keessaa tokkodha. Gama dinagdee fi humna waraanaatiin Tarkiin biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti hirmaattuu yookiin immoo dorgomtuu cimtuu taatee jirti. Guraandhala 17 bara 2026 Pireezidaantiin Tarkii Rajib Tayyip Erdogan Itoophiyaa daawwachuun ministeera muummee biyyattii Abiy Ahmad waliinis mari'ataniiru. Dhimmoota isaan irratti mari'atan keessaa qabxiilee ijoon kunooti. Affeerraa ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadiin Itoophiyaa daawwachuun isaanii kan himamu Pireezidaanti Erdogan beekamtiin biyyummaa Israa'el Somaalilaandiif kennite Somaalilaandis ta'e gaanfa Afrikaaf faayidaa tokkollee hin qabu jechuun dubbataniiru. Biz bölgenin sorunlarına yine bölge ülkelerinin Rakkooleen naannawa kanaa biyyoota naannawa kanaan furamuu qabu. Naannoon kun dirree waraanaa namoota alaa ta'uun qabu. Gama kanaan beekamtiin Israa'el bulchiinsa Somaaliyaa irraa adda baatee ofiin of bulchitu Somaalilaandiif kennite Somaalilaandis ta'e gaanfa Afrikaaf faayidaa hin qabu. tanımasının ne Somaliland'e ne de Afrika boynuzuna faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum. Pireezidaantiin Turkii kun waggaa 11 booda Finfinnee daawwachuutti akka gammadanis ibsaniiru. Itoophiyaa fi Turkiin gama misoomaawwan bu'uuraa kanneen akka damee baaburaa fi maloota geejjibaa kaaniin gama indastiriin akkasumas sararoota humna ibsaa daddabarsan diriirsuun qindoomina cimaa akka qaban ibsan Pireezidaanti Erdogan. Pireezidaantichi Itoophiyaan seenaa amantii Islaamaa keessatti gahee dorgomaa hin qabnellee akka qabdu ibsaniiru. Afrikaa keessatti teessoo musliimootaa isa jalqabaa akka ta'e Masjiida Najaashii Itoophiyaa ganda Najaashii keessatti argama. Kun walitti hidhamiinsa seenaa nuti Itoophiyaa waliin qabnu keessatti gahee guddaa qaba jechuun dubbatan. Masjiida kana iddootti deebisuu fi suphuun haaressuu keessatti tumsa gochuu kaasuun hojiin kun hambaa seenaa Afrikaa ganamaa kunuunsuun alatti michummaa ganamaa gidduu keenya ture cimsuu keessatti hiika guddaa qabas jechuun dubbatan. Hariiroon Tarkii fi Itoophiyaa jaarraa tokko ol kan lakkoofsisedha. Ofii hariiroon biyyoota lameenii kun akkamiin eegale ammoo sadarkaa maaliirra jira? Hariiroon Itoophiyaa fi Tarkii bara 1896 akka eegale marsariitiin ministeera dhimma alaa biyyattii irratti eerameera. Marsariitiin kun qonsilaan jalqabaa Turkii bara 1912 Hararitti banamuu fi biyyoota Saharaa gadii keessaa ammoo embasiin Turkii inni jalqabaa bara 1926 Itoophiyaatti banamuu ibsa. Itoophiyaan ammoo embasii ishee bara 1933 Turkiitti bante. Embasiin kun bara 1984 cufamuun bara 2006 deebi'ee baname. Dhaabbanni gargaarsaa idil addunyaa Turkii Tika jedhamu ammoo bara 2015tti Itoophiyaatti waajjira isaa bane. Turkiin ammas karaa dhaabbata kanaa Itoophiyaa keessatti tumsa ishee akka cimsitu Pireezidaanti Erdogan ibsaniiru. Hariiroo waggoota dheeraa lakkoofse kana keessatti abbootiin qabeenyaa Turkii hedduun Itoophiyaa keessatti hojiilee investimentii adda addaa irratti hirmaataniiru. Yeroo ammaa Turkiin Chaayinaatti aantee biyyoota Itoophiyaa keessatti hojiilee investimentii gurguddaa hojjettudha. Pireezidaanti Erdogan biyyoota Itoophiyaa keessatti hojii investimentii hojjetan keessaa sadarkaa lammaffaa irratti argamuu keenyatti guddoon gammada jechuun ibsan. Biyyoonni lamaan investimentiin cinaattis damee barnootaan hariiroo cimaa ijaarrataniiru. Bara 2020tti barattoonni Itoophiyaa 632 ta'an iskoolaarshiippii sadarkaa adda addaa argachuu ministeerri barnootaa ibseera. Yeroo ammaa kubbaaniyyaawwan Turkii 200 caalan doolaara biliyoona 2.5 baasuun hojii investimentii hojjetaa jiraachuu fi kanaanis lammiileen Itoophiyaa 20 ta'an fayyadamaa akka jiran ibsan Pireezidaanti Erdogan. Kana malees kontiraaktaroonni Tarkii piroojeektoota akka daandii baaburaa, geejjiba, warshaalee anniisaa fi turizimiin wal qabatan kanneen doolaara biliyoona 2.6 baasan hojjechaa jiraachuu eeran. Pireezidaanti Erdogan biyyi isaanii Turkiin michuu ishee cimaa akka ta'e uummata Itoophiyaa faana hariiroon yeroo dheeraaf qabdu daran akka cimuuf xiyyeeffannoo guddaa akka kennitu dubbataniiru. Biyyoota Afrikaa waliin michummaa wal hubannoo irratti hundaa'e akka cimsanii fi tumsa fedhii biyyoota giddugaleessa godhate akka taasisan waadaa seenan qondaalli Turkii kun. Turkiin bakka argama Itoophiyaa akka ta'e gaanfa Afrikaatti nagaaf tasgabbiin akka uumamu akkasumas birmadummaan biyyootaa fi daangaan isaaniis akka kabajamu ni tumsiti jedhan. Pireezidaantiin Tarkii Rajib Tayyip Erdogan biyyi isaanii Turkiin gaanfi Afrikaa yookiin biyyoonni gaanfa Afrikaa bakka wal dhibdee fi bakka waraanaa akka taatu hin iyyamtu jedhan yookiin immoo wayita biyyoonni kunneen dirree waraanaa humnoota alaa ta'an teesseen ilaaltu jechuunis dubbataniiru. Etiyopya'nın içinde bulunduğu coğrafyada Turkiin naannoo Itoophiyaa keessatti argamtu gaafa Afrikaatti birmadummaan biyyaa fi walabummaan daangaa akka kabajamu xiyyeeffannaa kennuun hojjetti. Naannawa gaanfa Afrikaa duraanuu rakkoo keessa jiru kanatti walitti bu'iinsi fi dhibdeen haaraan akka mudatu Tarkiin gonkumaan feetu. Çatışma ve acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz. Waliigalteen ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti taasifame jedhamee ture. Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa argamsiisa jedhamee eegamee ture.
Waliigaltee jedhame kana booda rakkoon Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti hammaatee ture jaarsummaa Turkiin furamuu yaadachiisan Pirezidaant Erdo'an. Yakın geçmişte Etiyopya Dhiyeenya kana dhibdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu ture furuun biyyoota lamaan walitti araarsineerra. Marii Ankaaraa irratti ejjennoo biyyoonni lamaan agarsiisan sirna kana irratti nan galateeffadha. Ministeerri muummee Abiyyi dhimmoota Pirezidaant Erdo'an faana xiyyeeffannaan irratti mari'atan keessaa tokko dhimma ulaa galaanaa ta'uu ibsan. በዚህ ዓመት የ10.2% እድገት ትጠብቃለች። bara kana guddina dinagdee dhibbentaa 10 qabxii 2 galmeessina jennee eegna. Garuu biyyi uummata miliyoona 130 caalu qabdu ulaa galaanaa dhookamaa guddinni kun amansiisaan ta'u. Akkaataa barmaatilee fi adeemsa addunyaarra jiruun ala ta'een dhiibbaa diinota keenyaan waggootaaf lafaan marfamnee akka afnu ta'eera. Kun sirrii miti. የጂኦግራፊ እስረኛ ሆና እንድትቆይ መደረጉ ትክክል አለመሆኑንና michuuwwan Itoophiyaa kanneen akka Turkii akka Itoophiyaan karaa nagaan ulaa galaanaa argattu dhiibbaa dippiloomaasii uumuun akka tumsa taasisan dubbachuus ibsan Ministeerri muummee Abiyyi. Gama kanaan Pirezidaant Erdo'an ga'ee mataa isaanii akka gumaachan waliin dubbanneerra jedhan. Dureewwan biyyoota lameenii daldala biyyoota lameenii babal'isuu irrattis waliigaluu ibsaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi xiyyeeffannaan jiru daldala waggaan Turkii fi Itoophiyaa gidduutti taasifamu yoo xiqqaate doolaara biliyoona 1 ga'u akka ta'e ibsaniiru. Pirezidaant Erdo'anis yaada ministeera muummee Abiyyi kana milkeessuuf carraawwan jiran hundatti fayyadamuuf karoora akka qaban ibsaniiru. Turkiin biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa waliin michummaa cimaa qabdi. Michummaan kun cimee akka itti fufuuf ammoo biyyoota kunneen gidduu wal hubannoon yookiin immoo nagaan akka jiraatu feeti. Kanaafiyyuu dhibdeen kamiyyuu biyyoota lameen gidduutti yoo uumame gidduu seenanii jaarsummaadhaan walitti araarsuu yookiin dhibdee isaanii furuudhaaf qophii akka ta'an Pirezidaantiin Turkii Rajib Tayyip Erdogan ibsaniiru.